Damme Magarsa Oromoo bahadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee alagaani. Damme Magarsa Oromoo bahadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee alagaani. Damme Magarsa Oromoo bahadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee alagaani. Damme Magarsa Oromoo bahadhiyaa walitti dhaabni amantii kutaa waliin qoqqoodini biyya si dhuunfattee alagaani. Ayya antu eessa deemtaa? Hayyee bakka waa'ee galgalaa soofne sanii fi bakka san deemee beellama raawwadhee deebi'a. Yeroo baamooti yaala xilaa qabdaa? Konkolaataa koo keessa jira. Hayyee wal agarraa nagaan horiga. Nagaatti. Hayyee. Chal, akam. Naga. Diva main turre? In turre. Maali kuni? Afaan kan leen dhageettan asit? Kan waan fete irra kaa'uu dandeessa ani qubayyuu hin qabu. Kasi? Mee Oromiffatti nu galchikaa. Keessa kee waan barbaadu. Jiji afaan keetiin baratu gammada. Jiji afaan keetiin baratu gammada. Dhugaa jettee hayyee bareeda. Mee bakka dura siin jedhe san ga'ee achi seeneetiin hoyta deebi'u sii bilbila. Hayyee galatoo. Si as wajjiroo hin ga'ee dhufa asitti na eegdamoo na wajjin deemta. Hangam si furata? Hin turu daqiiqaa murtaa hin gaddeebi'a. Eega suugaa eegottu kaa nasuma taa'ee si eegaa maara koon hin jiru. Okay, furaa si dhiiseen deema marre. Hayyee inuma naannoo kana daldalaa si eegaa. Okay, I'll be right back. Hayyee. biyya kiyyaa fakkaatu nama biyyaa ta'uun ooltu caal mee haala dubartii biyya kanaatti barataniin yookaan itti dhiyaataniin waan tokko natti duraan dursitee Oromoo ta'uudhuma mirkaneeffadhu. Okay. Achiin booda waan hundumtuu si milkaa. Isee gaariidha. Excuse me. Yes. Can I ask you something? Sure. Do you know this area very well? No. I can try to help you. Are you looking for something? Yeah. I'm sorry. My English is not good. You speak Afaan Oromoo? I do. Cinkam lema. Akkam mootii jedhama. Ayyaantu jedhama. Nagaa. Fayyaa. Fayyaa jirta? Nagaa. Mana meeshaa aadaa Oromoo itti gurguran naannoo kana beektaa? Sanin dura garuu Oromoo ta'uu koo akkami barte? Maal bareedduun Oromoo caalte maaltu jira? Sanirrallee mallattoo kee harkaa qabda isaan si bare. Argatte. Meeshaa aadaa kan barbaaddu manni keenya baay'een waan naannoo kana hin jiraanneef garuu achi furata xiqqoo hin jira.
Hiriyaa kiyya tokko hin jira inni tarii nageessuu danda'a. Ani reefuu dhiyoo biyyaa dhufe akkamitti argachuu danda'a reemee iddoo isaa silaa natti himta. Bilbila koosii kennaa bilbiltee na gaafachuu dandeessa. Baay'ee natti tola asirratti na barreessite. Intalli duratti immoo eenyu isheen? Namatti beektu miti nama haaraa barate. Of eeguu qabda dubartii biyya kanaa especially. Seriously. Dhuguman siin jedhama. Especially dubartii amantii guddisan kana kamalee of eeguu qabda. Waan hin taane maaliif haasofta? Waa'ee amantii ammas biratti kaasuun maaltu maal barbaachise? Wal barumsa kiyyaa fi sii gidduu wanna amantii maaltu kaasuu bara. Lammata immoo haalli sitti tuffatte na amantii siin fakkeessu. Nama amantaa jabeessee jiru siin fakkeessu. Maaltu kaase bakka kanatti waan amantii jiru? Ayyaantu. Maal jette? Maal maqaa sitti dhimne? Kana dura waan naan jette irraanfatte na fakkaate. Dubartii biyya kanatti haala kamiin itti dhiyaatan jedhee si gaafannaan duraan dursitee Oromoo ta'uu isii mirkaneeffachuu qabda. Achi booda wanni hundinuu rakkoo hin qabu jette moo hin jenne? Haa ta'u malee ishii mootii namni si barbaachisu. Maaltu san dhoorge si amala gaarii nama qabdu fakkaatti. Haasofnis illee baay'ee namatti tola. Ishiin illee bareedduudha. Waa hundaafuu of eeguu qabda. Hello? Hello, Ayyaan. Akkam nagaa jirtaa? Yaa? Eenyu aja? Mootiidha. Gurbaa gaaf karaallee mana meeshaa aadaa Oromootti gurguran namure. Oh, mootii akkam nagaa fayyaadha. Akkam nagaa jirra akkam Fayyaadha nagaa. Lakki arge na fide hiriyyaan kiyya galatoomisin jechumaa fi Maal rakkoo qabaree aniyyuu manuma jira guyyaa lamaan takka sitti agarsiisuu danda'a. Eeyyen wal agarraa kaa yaa maa rakkoon hin jiru nagaan. Jambu kesa
Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra oduu har'aa waliin ani Aishaa Aliiti. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Gullisoo magaalaa Caalliyyatti mormiin maaster pilaanii Finfinnee barattoota bahan keessaa barataan tokko rasaasaan ajjeefamuu koomishiniin poolisii Oromiyaa amane. Reebichaa fi ajjechaa bakkeewwan birootti raawwate garuu salphisanii ilaaluun to'annaa jala oolchuu isaanii himan. Alamaayyoo Qannaa qaama hin beekamneen godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sulultaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Caancoo keessatti barattoota irratti biifameen barattoonni hedduun miidhamuun isaanii himamaa jira. Summiin kun barattootatti kan biifame barattoonni daree mana barumsaa keessatti barataa osoo jiran yoo ta'u eenyuu fi maaliif gochaan gara jabeennaa kun barattoota kanarratti akka raawwatame ammaaf hin jiru. Garuu fi jiraattonni tokko OMN'if akka himanitti gochaa kana raawwachuu kan qaban ibsaa jiru. Sababni isaatis gaaza summaayaa imimmaan fayyadamu qaama mootummaatiin malee namoonni biroo sitti mee jira waa'ee kanaatiin ammas irra deddeebi'ee siin ol dhabuun fedhu. Kana gochuun mootummicha pilaanii Finfinnee wayita ammaa kana guutuu Oromiyaa keessaa jalqaba. Ati obboleessa koo kan gafaati. Si kabaji garuu baay'ee jijjiiramteerti. Jijjiiramni kun ammoo dansaaf amma gara gabaasa addaa qabnutti isin dabarsina. Hello, Moti. Hello, Ian. Akkam nagaa? Akkam? Fayyaa. Nagaa akkam? Jira. Irbaata si affeeruu yaadaa ture. Haa ta'u kaayyee. Wow, ayyaantu dhugaa baay'ee bareeddee jirta. Urjii waaqaa bu'ee fakkaataa beeki. Galatoomii atis hedduu bareedda. Galatoomii atillee tarii yoo booda dhungattee naagna geessu ta'eeti areera kana maqaran jira xiqqoo tuttuqee dhufe akkasii waraanneef jedhee. Iftoomina kana yeroo hedduu dhiira Oromoo keessatti arganii ifa ta'uu kee kana jaaladheera. Galatoomii iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu bareedduu akka teetiitiif tan jaalataniif sanuu iftoominni baay'ee barbaachisaadha. Galatoomii mee Ameerikaa akkamitti argite jaalatte? Ameerikaa yaa haga argetti jaaladhee jira gaariidha. Haa ta'u garuu wanni biyya ofii gaa'umaan jirre biyyuma ofii wayya. Dhugaa jette saniif. Mee waasiyaa gaafadhu? Mirga guutuu qabda. Maatiin kee nama 200 ol kan ta'aniif qindeessituudha. Wow, itti gaafatamummaa hedduu qabda fakkaata. Hi, how are you folks? Welcome to Wild Steakhouse. My name is John. I'll be your server for the evening. Can I start you with the appetizer, a drink? Nyaata ajajannu. Nyaata ajajannu? Eeyyee. Mee itti himi lama afaan keetiin mee?
Can I get salad dressing inside, please? Makes my job easier. Yes, ma'am. For you, sir? Spaghetti. Yes. Would you like a sauce? Yes. Okay. What about, would you like something to drink? We got wine. A bottle of wine, please. Lucky. Ma? Inuma mo? Inuma you. Anille bari Oromoo male baay'isee bar nugu anille. Ani inuma you afaan qabeen beeku. Mamata kanu decho? Takkayyuu shangaadha. Okay, give me a bottle of beer, please. A beer? Yes, please. Any kind. What type of beer? Any. Fine? Yeah. Okay. I'll be right back. Mali, no. Bishaan gahaadha naaf. Bishaan immoo guyyaa maraa dhugaatu wallaa bare. Uummata guyyaa tokkollee afaan hin qabdeen beektu? Takkayyuu. Jechuun laallumaaf illee maal akka inni ta'e hadhaa midhaa isaallee hin beektu jechuudha. Inumas godhees hin beeku hin godhus. Hi. What have you been today? Ijoollee mateenna seenaaf biiftuu wajjin yaala tureeti. Arras seenaas biiftuu wajjin oolte? Ayyee haa ta'u gaa wal dubbannaa. Ayyee. Caala akkam? Nagu jirtaamoo? Jirta. Baay'ee. Akkam dalagaan? Dalagaan uumaan jedhu amma biizidha. Sa'aatiin kun dhuma ganna kanaa waan ta'eedhaafi. Okay. Extra time hojjenna. Baajinni waggaa kanaa hin cufama waan ta'eedhaaf. Ay kalee barre si bilbilee telefoon illee naan deebifne ta'anillee shakkeessanii tali hojiin kun itti baay'atinna ayetuma shakke. Wajjiran ture bilbila keellee argeera. Deebiseen si bilbila jedheen illeetiin bahee. Okay. Dadhabeen. Akkamree? Nagu. Jiruuf jireen? Waan jedhe. Maatiin biyyaa akkam quba qabdaa naga jiranii? Yaa haadha kiyyatti bilbileen tureen nagaa isheetii obboleessi kiyyaas olii hundumtuu nagaa isaaniiti. Gaarii. Si intala san waa'ee nama amantii ta'uu dhabuu keetti himteetta? Intala tan? Ayyaantu. Lakki abbootti namni maali? Maaliif seete durii rakkoo nama jiru kun abboolee keenya jiru abboolee keenya wajjin hin jiru ture. Abbooleen keenya hin qaban rakkoo amantii hin qabnu ture. Okay. Amma garuu wandumtu jijjiiramaa jira. Okay. So akka ilaalcha kiyyaatti atis of eeguu qabda. Eetan ayyaadha. Dhageettaa caala. Wanni akkanaa kuni akkuma gaafiitti illee ka'uun hin malle ture. Mucattiin tun yoo Oromoo taate ani yoo Oromoo ta'e anaaf isii gidduu wanni aniif isiin akka waliin qunnamne nu godhaa jira hin jiru. Nu lachuu Oromoodha. Amantiin, naannummaan,
Nudijjuu jiraatee anaaf isii adda gargar qooduu hin qabu. Yeroo ammaa kanatti wanna biyya keessa adeemaa jiru dhagaa jirtaami? Quba qabda garuu ijoolleen mirga ofii gaafatan. Mirga abbaa biyyummaa, mirga dhalootaan argatan, mirga sabummaa isaanii ijoolleen gaafatan tokko ta'anii kaabaa kibbaan bahaa dhihaan garaagarummaa tokko malee oromummaa isaaniitiin amantiin isaan hin qoonne naannummaan isaan hin qoonne tokko ta'aniiti yeroo falmataa jiran kanatti abbaa biyyummaa ta'uuf lafa kennan kennu jechuudhaan yeroo falmataa jiran kanatti nu asteennee waa'ee amantii nu jidduu jiru haasawuun kenna kuni dhugama siin jedhaa waan baay'ee nama gaddisiisaati. Wanni akkanaa kun ta'ullee hin qabu. Keessattuu namni biyya keenyaa biyya kana jiru kuni wanni akkanaa kanarraa uf qusatee waa'ee tokkummaa qofa leellisuu irra jiraata jedhee yaada gara kiyyaan. Ila mooti. Waa tokko wanni biyya jiru akkuma jiru jira. Biyya sarakkoon hin jiru jechaan hin danda'amu. Maaliifan kana jedhee ani mucaan Oromoo tokko sabboonaan kan eenyummaa isaa beeku, kan aadaa isaa beeku kutaa tokko ka'ee kutaa tokkottan intala takka fuudhaa hoon jedhee gaafiin duraa ni gaafatamu. Mucaan kun amantiinsaa maalii? Lammanni gosa kamii? Sadaffaan eessaa dhufe kan jedhu sun gaafiin uummata keenya keessa bakka ammaa jiru jira. Wannati jette waliin dhaabbachuun Oromummaa walitti dhufuun sun hundeensaa jabeechisuudhaaf hundeessaa san jabeessuudhaaf rakkoolee kana hiikuun nurra jiraa ture dhugaa dubbachuuf. Haa ta'u malee reyaalitiin irra keessa jiru sanii miti. Siigalee maksiin jedhu jijjiiramuu qabna qabdee yaalla akka ilaalcha kiyyaati. Sirrii dhugaa jettee rakkoonni sunniin ni jiran ni turanillee. Hojiin keenya garuu wannaan warra hojjechuu qabnu rakkoolee sanniin hambisuudha. Keessattuu dhaloonni amma jiru kuni ilaalcha mataa yookaan ilaalcha abbootiif hawwatii keenyaa hordofuu osoo hin taane ilaalcha san garagalchine tokkummaadhaan warri kanaan dura weeragamellee qabsoo irratti warri weeragamellee tokkummaa kanaaf weeragaman. Amantiin isaan qoodeetii miti. Naannummaan isaan qoodeetii miti. Kan Baale jiru, kan Boorana jiru, Wallagga dhaqeeti, Harar keessa dhaqeeti waliin falmataa ture. Amantii isaan qoodee amantii garaagaraa qabanii tokkummaa isaanii sun tokkummaa oromummaa saniif jedhaniiti wareegamaa turan. Ilaalcha sanii kaadha uummata keenya keessatti gadi cimsuu qabna. Haa ta'u malee obboleessa koo addunyaan jijjiiramteerti. Ani waan sii ta'u natti hin fakkaatu. Chaansii kee qaba. Riskii fudhadhuun siin jedha. Difamo, si telefono kana kaasti bata. Ye kaas rakkoo. Hello Gammachu. Naguma. Waan kalee siin jedhe san galmaan geesseetta. Akamayam. Maaliif na barbaadde? Maali osuma bunallee ajanne gaafii na qabde. Lakki hatamtama waan jetteefi. Waa'ee amantii maali yaadda? Kun hundi amma waanuma waa'ini sanin dhugu jedheefi. Lakki saniifillee miti anumatu baruu waan barbaadeef. Dhageessa uummanni Oromoo wal qoqqooduu maqaa walitti baasuu dhaan beekama. Kuni ammoo
wanni ani itti amanu amantaa kooti malee keetis miti kan nama biraatis miti. Ifama guddaa si aarsuuf jedheeti miti ayyaan. Oromoon gufuu hedduu qaba. Amantaan ammoo isa tokko miti ta'uus hin qabu. Ani Oromoo ta'ee dhalachuu kootiif amantaa akkanaa qabaachuu kootiif ittiin boona. Isallee sirrii jettee dhuguma yeroo ammaa kanatti ummanni keenya yeroo ollaan biyya isaa irratti isa saamaa jirutti biyya isaa irraa fudhachuu fi isa dhiibaa jirutti amantaa fi naannummaan gargar nu baasuu hin qabu ture. Tokko ta'ee ummanni keenya diina kana ofirraa birmachuutu irraa mala. Mee maatiin kee maal nama amantaa biraa qabutti yoo heerumte maal ilaalchi isaanii? Maatiin koo yeroo hunda fedhiin isaanii akkuma saba Oromooti heerumu. Abbaan koo kan jedhanii yeroo hunda dureessa saba biraarra hiyyeessa Oromootitti ijoolleen isaanii akka dabalaman fedha. Baay'isee abbaan kee baay'isee nama gaariidha. Baay'isee isaan jaaladhan nama akka isaanii jaaladhaan. Galatoomi keewoo akkam? Maatiin keenya keessatti waa'ee amantaa haasaamee yeroo itti haasaame hin qabadhu. Garuu abbaan kiyya yeroo baay'ee ijoolleen isaa ka dhiiraallee dubartii saba isaanii saba Oromoo akka fuudhan ta dubartiinillee akka nama Oromootti heeruman fedhii akkasii akka qabu yeroo baay'ee isaa haasa'u dhaga'eera. Abbaan kees nama dansaa fakkaatan. Galatoomi. Mee bunumallee na cadhisee afaan si gosse jee. Lakki homaa rakkoon hin jiru. Garuu akka si baradhetti nama dansaa fakkaattaa onnee qulqulluu qabda fakkaattaa waa'ee kanaa bal'inaan hojii haasa'uu kennaaf hin jijjiiramin garuu. Sani homaa shakkiin qabaatiin Oromiyaa irraa ba'ee malee yaadni kiyyaa fi ilaalchi kiyya martii Oromiyaa amma akkuma nama Oromiyaa jiruutti yaada. Ayyee. Maal jedhanii Oromoon? Dhufee jira balbala koo jira kootti. Telefoona na cuubee fakkaata gurguru. Sorry, don't see a jiru rini na kawe. Yeah, I got the fashion. You got the jirta. I'm catching up ziki.
Hello? 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 Eenyunni? Oh, amma akkam jirta? Gaarii. Akkam? Jirra gaarii akkam jirtu? Sagaleen kee hin ciccita maalinni? Eenyu jettu? Guutamaa? Maal ta'e? Sagalee kee hin ciccita maalinni? Maal ta'e? Deebisee si bilbiluu? Akkam? Caal. Naguma. Kamata. Fayyaa. Jirta. Irriiban na qabe. Amaami. Yaa odoon seegu. Amaami rakkoon hin jiru. Irriin na qabe. Odoon naappumaan fudhadhee dheerachumaan rafe. Ayyaantu. Lakki sittaafuu jedheen ture. Odoonni kun sittaafee gaarii ture. Maaliif ispeeshaalii wanni amantiidha walitti hidhate kun sittaafuu dhiisi siin jedheen ture. Anuma siin jedhe wanni kun. Hello? Hello ma. Maal jettee? Guutamaa maal ta'e jette? Hin ajjeesanii? Lakki akkas hin jedhi. Haa? Eenyu sitti hime? Akkam? Sakona nyata kubena wada jiruna wakata maluma malini malyakine lata dubin Oromoo da kandabe furmata maluma malini malyakine lata dubin Oromoo da kandabe furmata. Sabako kesako nanyata gube onne kiya anagagamata maliga malini akamini lata wayan saboromo kanabe fumata maliga malini akamini lata wayan saboromo be furmata kannina fantoko dubban Oromoni hunde bi warana mejaidani malimi galatu kayama kisani akamwala jeftu ajajadinani kesatu kangube innina bojisu yamuti angafni kutusu ajesu abafati boyan imman firfirsa gafadu elmon ergatan barumsa kesatu kangube Abafati boyan emman firfirsa gafadu elmon ergatan barumsa. Midamun sabako kesako nanyata kube onne kiya anagaga
mata Maliga malini Akamin nilata Wayan saba Oromoo Kan dabe furmata Maliga malini Akamin nilata Wayan dachi Oromoo Kan dabe furmata Gobanaaf hin tolle Ormaa ergamuuni Duuti isaa salphina Saba fi ganuuni Isaa saba kanaa Lachuu diinaa fi Diini diina yoomuu Metahaa waliifi Diini diina yoomuu Metahaa waliifi Dhibba gabroomanii jiraachuu mannaa Falmattee yoo duute seenaan si yaadataa Dhibba gabroomanii way jiraachuu mannaa Falmattee yoo duute seenaan si yaadataa Yaa qeerroo jabaadhu sihi abbaan haqaa Yaa qeerroo jabaadhu sihi abbaan haqaa Oromoo jabaadhu